waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u akka ol isin qabutti harka isaa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisaa. Inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa waaqayyotti gataatii dhiisaa. Of qabaa dammaqaas. Seexanni amajaajiin keessan akka leenci yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsuu barbaadee innaannaa jedha. Akka hidhee dubbachuun barbaada. Yaaddoo kee waaqayyotti gati jedhee man dubbadha. Yaaddoo kee waaqayyotti gati. Kutaadhuma kanatti akkas jedha. Kutaa kana keessatti Phexros kanaafis waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u akka ol isin qabutti harka isaa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisaa. Biyya lafaa kana keessaa namni yeroo jireenya jiraatu waanuma isarratti mo'ee jala jiraata. Namoonni tokko tokko hin sodaatu. Sodaachuu kana waan baay'eetu jira. Namoonni tokko tokko immoo yaadda'u. Jechi yaadda'uuf sodaachuu jedhu kuni macaafa qulqulluu keessatti iddoo guddaa qaba. Yesuus Kiristoos irra deddeebiidhaan hin yaadda'inaa jedhe. Irra deebi'e immoo hin sodaatinaa jedhe. Jechoonni sodaa yookiin yaaddoo jedhu kuni macaafa qulqulluu keessatti yeroo baay'ee barreeffamaniiru. Yeroo hedduu barreeffamaniiru. Egaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana keessatti namoonni sodaa akka sodaatan waan baay'eedhaan isa akka liqimfamaniif sodaa garaagaraa jala akka galanii dhaloota kana irratti ilaaleera. Namni kun yeroo beela'u hin sodaata maalan nyaadha jedhee, yeroo dhukkubsatu hin sodaata nan du'a jedhee, yeroo lolli dhufu hin sodaata nan qabama jedhee, yeroo wanti garaagaraa ta'u hin sodaata, yeroo kiisii isaa keessaa birrii fixu hin sodaata yoomeera jedhee, yeroo mana dhabuun sodaataa eessan jiraadha jedhee, yeroo nama dhabuun sodaataa hiriyyaan dhabe jedhee. Biyya lafaa kana keessatti namni wanta hundumaa ilaalee yeroo sodaatu qaba. Yesuus kana gubbaatti hin sodaatinaa jecha jedhu dubbata. Akka dhaloonni hin sodaanne, akka namni hin sodaanne sodaachuun yoo ta'e immoo macaafa keessatti gooftaan keenya yookiin waaqayyo yeroo dubbate karaa garbicha isaa Museedhaa macaafa seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 3 gubbaatti dubbateera. Achitti abboommii kana keessaa akka deddeebi'an seera kanaan akka jiraataniif yeroo kaa'amee fi akkas jedha kutaan sun. Kutaa sana keessatti sodaachuun kan namaaf ta'u namatti hima. Namni wanta sodaatu tokkicha duwwaa akka qabu. Namni yeroo sodaatu waan tokko duwwaa akka sodaatu achi qaba. Waan tokkicha duwwaa akka sodaatu. Hunduma cal jedhee akka hin sodaanne. Waan lafa irratti argamu hundumaa akka hin sodaanne kaa'a kutaan sun. Kanaaf yeroo sodaannu maaliif akka sodaannu adda baasuutu nurra jira. Mee kuticha nan dubbisa macaafa seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 1 irraa kaasee akka jedha waaqayyo dubbii kanatti mufee jiru hundumaa hin dubbateedha. Inni ani waaqayyo gooftaa keessaa mana garbummaa biyya Gibxii keessaa si baaseedha jedheetu lakkoofsa 3 waaqayyolii kan biraa tokkollee ana bukkeetti hin qabaatin jedheedha. Maal hin qabaatin? Anatu biyya Gibxiitii si baase waaqayyoon kee anaa jedhe. Haalleluuyaa. Maal kee waaqayyoon kee anaa jedhe. Waaqayyoo inni biyya Gibxii keessaa si baasee fi inni warra biyya Gibxii dadhabsiisee rukutee laamshessee harkaase fuudhe anaa jedhe. Waaqayyo inni si gargaareef waaqayyo inni galaana diimaa si ceesise sun anaa jedhee lakkoofsa 3 ana biratti waaqayyoolii kan biraa hin qabaatin jedhe. Akka jechuun waaqa gara biraa yoo namni tokko yeroo sodaatu waaqa gara biraatu irra jira, waaqa biraa tokko qaba jechuudha. Namni gaafa yaaddootti sodaatti jalqabu dhukkuba sodaate waan inni sodaate sun isa irratti mo'eera waan ta'eef. Waan inni sodaate sun isa irratti mo'eera waan ta'eef. Wanti inni yaaddee suni isa argateera waan ta'eef. Kanaan maal waaqayyo wanti isaa anarraa kan hafe ana waaqayyoo keessa biyya Gibxitti waaqayyoon sii ta'e sa harka mootii Fara'oon harkaa si baasee galaana lagaa galaana diimaa si ceesise ana isa waaqa kee ta'e qofaa sodaadhu jedhe. Ana duwwaadhaaf jiraadhu yaaddoo kee natti laadhu jedhe.
yeroo baay'ee biyya lafaa kana keessaa namni gaafa yaaddoo isaa namatti himata. Yaaddoo isaa namatti laata. Yaaddaa waan ta'eef yaaddoo kana itti yookiin immoo ittiin dhiphata, itti rakkata, itti dhiphata, itti abdii kutata. Tarii kun narra ga'innaa laa, tarii kun narra ga'innaa laa, tarii kanaan hin du'a, tarii kanaan hin bada, tarii kun na nyaata, tarii kun na qabata, tarii kun asitti na hambisa, tarii kana booddee lafaan ga'uu hin qabu. Tarii jedhee yaaddaa jechuudha. Probabilitii jireenya isaa gubbaa kaa'e dhiphuutti gala, sodaatti gala, kiyyootti gala, hin yaaddaa waan ta'eef. Biyya lafaa kana keessaa wanti amma yaaddoof amma sodaadhaan nama fixu hin jiru. Yaaddoof sodaan dhukkuba qoricha hin qabnedha. Yaaddoof sodaan hafuura ifatamanii nama keessaa hin baanedha. Yaaddoof sodaan hafuura gilxaaxeedhaan tsoomaaf sagadaan lallabaaf barsiisa wangeelaatiin nama gahaa baanotu hin ta'in abbaadhumti isa amanee waaqa tokkicha sodaatee yaaddoo isaa immoo waaqayyoo sanatti gatee ergee deebi'ee booddee nama keessaa kan yaa'udha jechuudha. Amanuudhaanidha. Sagalee waaqayyoo isa dhugaa kanatti amanuudhaanidha. Kan inni sodaan nama gaddisu. Sagalee waaqayyoo isa dhugaa kanatti amanuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka nu isatti amannee sodaa jalaa baanu, akka nu isatti amannee yaadduu jalaa baanuuf nu barsiiseera jechuudha. Kanaaf obboloonni koo guyyaa kana sagaleen gara keessa dhufaa jiru anaan akka jedhe waaqayyo hin sodaatin, hin yaadda'in jedhii itti himi naan jedhe. Waaqayyo yaaddoo kee numatu danda'a natti gatisiin jedha. Kanan dhaga'ee fidan yaaddoftu waan baasitti ta'u waan sitti ulfaatu anatti laatu hiika qaba jechuudha. Namni waaqayyotti yaaddoo isaa gaafa laatu yaaddoo isaa yookiin yeroo dhiphatu kana waaqayyotti yoo laatu lakkoofsi 7 kenna inni isinii waan yaaduuf fedha. Yaaddoo keessan hundumaa waaqayyotti gataati dhiisaa. Ammas kutaa kana keessatti lakkoofsa 7 irratti waan lama argina. Inni maal waan ta'u isinii waan yaaduuf kan jedhuu fi yaaddoo keessan isatti gataa dhiisaa kan jedhutu jira. Inni isiniif waan yaaduuf eenyu kan nuu yaadu nuuf biyya lafaarra? Isa nuu yaadutti yaaddoo keenya himaa oolla moo isa nuu yaadnetti yaaddoo keenya himaa oolla? Foonni keenya yeroo nu yaaddoo keenya kaafnu nu yaaddessa dabale. Hiriyaa keenyatti yaaddoo keenya yeroo itti himnu nu yaaddessa dabale. Fira keenyatti yaaddoo keenya yeroo itti himnu nu yaaddessa dabale. Kaleessa nama tokkotu waan tokko natti haasa'u turan. Akkasanaan jedhan mana koo qalamatu argate karaatu irra ba'e yookiin diigama jedhamee qalamitti dibameera. Torbanoota kana guutuu baay'een dhiphadhe yaaddoo humnaa oliitu narra ture. Waan an godhus nan wallaale jedhan. Kana booddee taa'eetan gara daqiiqaa 5 edaasiinis hin ba'a sirriidha jedheen dubbadhe aniyyuu. Etuun dubbadhaa jiruu eeyyee dhugaadhaa kun jireenya koo na lole kana yeroon fides waaqayyoota akkana dana kaadhuuf addaatti akkan jiraadhu na gargaare malee namitti jedhanii etuu isaanii dafee suutee qalbii koo giddiradhe. Gara kamitti anuu yaaddessaan jireedha. Isaan kan natti machaa jiran akkan isaan yaaddessuuf miti. Akkan isaan dhiphisuuf miti. Akka yaaddoo sana keessatti karaatti agarsiisu waaqayyoon akka ilaalan. Dhiishii wanti an keessan ta'e kun kan waaqayyooti. Waaqayyo akeeka isiniif qaba. Waaqayyo yaada isiniif qaba. Mana kana kan isinii kenne waaqayyo. Kaleessas kan isin fide waaqayyo. Boris kan isin jiraachuu waaqayyo jedhee kan itti muudhaaf ture malee akkan dabalee yaaddessuuf miti. Argatanii dafee suutee daqiiqaa 5 booddee haasaa sana gara biraatti jijjiiradhe. Maaliifi namoonni yeroo baay'ee yaaddoo isaanii namatti gaafa himatan namichummoo itti dabalee yaaddessa akkuma koban. Yaaddessa jechuudha. Qooda jajjabeessinee keessaa baafnu, qooda jajjabeessinee karaatti agarsiifnu, qooda jajjabeessinee namoota kanaafi yaadda'in takkaasii yaaddeera, takkaasii xumureera, dhimma keessii fixeera, harka isaa keessa jirta. Inni siif hojii qaba, inni siif mul'ata qaba, karooraan si uume qooda inni waaqayyo biraa sagalee jajjabinaatti himnu dhugaa ittiin sirriidha kun eessa danda'ama inni yeroo walitti himnu jira jechuudha. Kutaa kana keessatti lakkoofsi 7ffaan kun bakka lamatti kaa'ega.
inni isiniif waa yaaduuf jedhe. Kan nuuf yaadu Waaqayyoodhaan abbaan ergaa garee birootaatti ergee inni nuuf yaadu karra hoolichaa, inni nuuf yaadu karricha nuuf banee, inni nuuf yaadu karaa nutti agarsiiseera. Dhiigichaaf foolichaan karaa haaraa nuuf baneera. Nuuf yaada waan ta'eef Yesuus Kiristoos sababii nuuf yaaduu waaqarraa dhufe. Yesuus Kiristoos sababii nuuf yaaduuf dhufee muka fannoo baate. Yesuus Kiristoos sababii nuuf yaaduuf dhufee biyya lafa kana keessatti dhiphifame. Foon uffatee nu fakkaatee obboloota fakkaatee nu wajjiniin nama ta'ee biyya lafaa kana keessatti rakkina dhalootaaf dhiphuu gurguddaa dhala namaarra jiru kana gatiittii isaarra kaawwate Yesuus. Waan nuu yaaduuf yeroo tokko tokko jireenyi fuggisoo ta'etu isa nuuf yaadu dhiifnee isa nuuf yaadnetti yaaddoo keenya himan. Seexanni nu yaaddessa malee nu yaadee hin beeku. Foonni nu yaaddessa malee nu yaadee hin beeku. Namni nu yaaddessa malee nu yaadee hin beeku. Yoo nu yaades parsantiin isaa baay'ee xiqqoodha. 0.1 hin ta'u. Hin jiru ammi kun. Kanaaf kutaa kana keessatti Phexros warra faca'anii jira. Inni isiniif waa yaaduuf jedhe. Olii jira inni nuuf yaadu. Ol jira mana keef kan yaadu. Ol jira gaa'ela keef kan yaadu. Ol jira barnoota keef kan yaadu. Ol jira siin ija sittuumee funyaan alkaan miila sittuumee nama siin jedhee maqaa natti sitti moggaasee hafuura jiraataa Waaqayyo biraa nu keessa kaa'ee dubbii jireenya bara baraa ol waaqarraa nu ibsee dhaloota isaa wajjin jiraannu jedhamee maatii Waaqayyootti cuuphaan dabalamnee makamnee hafuura qulqulluu qabsiisaa qabdii fudhannee dhiigaa foon Kiristoos isa ittiin jireenya bara baraa keessatti hirmaattuu taane qabannee abdii jireenya bara baraa nuu kennee isin firoota duwwaa utuu hin ta'in ilmaan kootu nuun jedhee ilmummaadhaan nu waamee of bira kan nu keesseef iddoo kan isiniin qopheessedhee nu abdachiise nuuf yaada Yesuus. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 18 kaafnee hamma lakkoofsa 19tti naa dubbifne bartootaaf yeroo qaatu Yesuus humna akka argataniif jabaataniis akka dhaabbataniif biyya lafaa kana keessatti eegumsaati eeginaan jette eegeera akka isaan hin qabamne dhugaa biraa akka ga'anii fi qulqullummaadhaan akka qulqullaa'anii biyya lafaa keessa akka isaan hin baamne achuma keessatti akka isaan eegduuf ani adaraasa kadhadheeridhe abbaa yeroo inni kaatu argina. Isa nuuf kaatudha. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 31 kaafneen eenyutu ergasii immoo eenyutu nurratti kaa'a jennaree jedha kutaan sun. Roomaa 8:31 eenyu nurratti kaa'a jennare inni tokkichi ilma isaa Yesuus Kiristoos dabarsee tola erga nuuf kenne waan nu barbaachisu immoo isaa wajjin tola nuuf laature jedheetu inni mirga Waaqayyo abbaa taa'e nuuf hin qaataa'e nuuf yaadaa'e nuuf dubbataa'e abukaattoo keenyaa jedha. Ambaasaadara isaatu ni abukaattoo keenyaa isa nuu dubbatu jedha. Nami biraan akka nuun dubbanne nami biraan akka nuun kadhanne kaakutaan sun. Kan nu yaaduudha inni. Nuun Mikaa'elii miti kan dhaabate Garbeelii miti Goorgisii miti Maariyaamii miti. Eenyudha isa tokkicha ilma Waaqayyoo isatu nuuf yaadaa jedha. Kutuma kana keessatti lakkoofsa 7 irratti maalidhaa inni isiniif waa yaaduuf ergee booddee achi qoodduu sana achi kan jiru yaadduu keessan hundumaa Waaqayyotti gataati isaa. Yaadduu keessan hundumaa yeroo jedhu yaaddoo 2 yookiin 3 miti. Yaaddoo hundumaa kan mana kee lakkoofsa yaaddoo keetiisitu beeka jechuudha. Yaaddoon immoo lakkoofsa hin qabu, tilmaama hin qabu, giraama hin qabu, kiiloogiraama hin qabu. Yaaddoon inuma neema yaaddas eenyutti gataa Waaqayyotti gataa ammas keetti waan lama argina. Waaqayyotti gataati maal godhaa dhiisaa gataaf dhiisaatu jiras immoo. Yaaddoo keessanii Waaqayyotti gataati dhiisaa jedha. Gatuuni waan biraadha dhiisuunis waan biraadha. Amma yeroo waa gattanii waan gatame sana kosii gattu yeroo ta'e yoo dhattanii kosii gattu sana kosii sana hin gattu erga gattanii yoo deebitanii barbaachidattu moonniif tochumatti. Mi'a tokko yookiin waa kee nyaattanii qodaa tokko yookiin immoo keekii tokko kee waa bitattanii peestaalii tokko waan ta'e tokko erga hin gattu gattanii yoo deebitanii hattanii fuudhattu inni isu tochumaan jechuudha. Gatuuf dhiisuutu jira asitti.
waaqayyotti gatii yeroo jedhu waaqayyoof dhiisi waaqayyoof laat waaqayyotti takkaa kenneedha. Amma namoonni wal kasasanii mana galmee keessatti gatanii hin dhiisan mana galmee kaawwatu malee fakkeenyaaf namni lama yoo wal kasasu mana murtiitti yeroo wal dhaabachiisanii galmee qabataa iyyanni isaanii erga galmee qabatee booddee mana